nagaa fayyadaayi odeessi xiqqaadhaan qabadhee isin dhufe odeessin qabadhee dhufe mootummaan PP dha yookaanis mootummaan gaangistara Abiy Ahmed dabballoota amata lameen dabre kanaaf alaa galchite biyya leenjiftee warra alaa gale mindaa doolaaran kabaltee fi akka uummata Oromoodhaa dogoggorsan akka uummata Oromoodhaa amansiisanii akka mootummaa deeggaran godhaniif warreen itti faayidaadhaa turan eega sochii dhiheenya kana torbaan lameen dabre kana Jawaar Mohaammed Oromiyaa keessa Harargee Tuulamaa fi Arsii keessatti duula ummata wal qunnamuudhaa duula nu filadhaa OFC hojiin godhaa jiran booda abdii irraa dhabdee dhiyeenya kana walitti qabdee walgahii teessiftee akka hoggaa lameen kana bu'aa tokkollee hin buusin akka horii bilaashitti baasanii mindaa isaanii warra alaa dhufees doolaaran kafalaa fi turan kanaa wajjin akka bu'aa takkallee mootummaadhaaf hin buusin akka uummata hin dammeessin itti himuudhaan warreen alaa galee warreen maqaa isaanii dha'uun barbaanne warra Awurooppaarraa Ameerikaarraa Kaanadarraa gara biyyaa galee mootummaan tun mindaa kafaltee fi hoteelarraa baaftee makiinaa geejjibatti gootee nyaataa dhugaatii dandeessee jiraachisaa turte kana booda akkan jiraachifne isaan wajjin kontraata walii galtee basaasummaadhaa fi dabballummaadhaa kan walii galan mootummaan akka kaansil goote ifaa ifatti itti himtee jirti. Odeessi biraa kan bahe haaretti namoota hawaasaan walitti dhiyeenya qaban namoota hawaasa walitti dhageettii qaban maallaqa fedhees haa ta'u horii fedhees itti baafnee namoota biraa barbaaddannaa jechaa jiranii oduu tana walii raabsaa waliin gahaa Oromoon amma yeroo bitamtu keessan jirtu Oromoon yeroo lafa dachii abbaasiidhaa mootummaa kennitee fi dachii abbaasaatiin sossobdu bira hottee jirti Oromoon irra yeroo diiyaasporaa irraa biyyatti dalagattu irraa galtee horiidhaaf yookaan maallaqaaf jecha ummata sii dabarsitee hammeenyaaf kennitu bira hottee jirti aktivistoonni keenya warreen cicha qabdan warreen murannaa qabdan falmaa teessan akkuma amma duraa itti fufaadha warreen bitame nu biraa amma salphatanii deebi'an warreen alarraa bitame osoo sammuun isaanii itti amanin EPP'n jaarmee gaarii jaarmee Oromoodhaaf hojjetu jaarmee gaafii Oromoodhaa deebisaa turaa deebisichaa turan arra salphatanii ummata ifii birattis qaanoon mootummaan isaa maallaqaan soomanii dalagaa tureefis firraa achi baaftee kana booda akka horiin kafalleef ifaa ifatti itti himtee jirti nama kan lamarraa akka dhabetan mootummaa akka irraa dhaban ummata fi ummata diiyaasporaa kan biraa deeman biratti illee kana booda kabajaan isaanii hin jirtu hawaasa Oromoodhaa kabajaan isaanii hin jirtu kanaafuu mootummaa EPP gaangistara Dr. Abiy kara fidhentoos aangoo gadhiisuudhaaf yeroo isaanii hafte yeroo gabaabduudha umrii dheertuun qaban umriin Dr. Abiy hanga filmaataati filmaata birin dabartu yookaan Itoophiyaa diigam yookaan saba cunqurfamaa hundaatu bilisoomuudhaaf deema kanaafuu ilmaan Oromoodhaa warreen sooshaal miidiyaa gubbatti haasawuudhaan barreessuudhaan aktiiviidha warreen biyya keessaa uummata keessaa hojjechaa jirtan yeroo harka kenninuu miti mootummaa EPPdha karaa hundaanuu riijekti godhuudha qabna fayyaadaa walii sheer godhaa walii dabarsaa gaafa garii asiriin dhufaa karaa yuutuubiinii YouTube kiyyaa subscribe godhaadha na hordofaa gaafaan laayivii karaa Facebook hin seenne laayivii asiniin seenaa akkasitti qooqabaadhaan jechuu barbaada fayyataa yeroo gaarii